hidhaa laga abbayaa eebbisiisee hidhaan laga abbayaa keenya jennee itti dubbannutti hidhaa laga abbayaa biyyi eebbisiisee nasiyaazii abbaga duute oromoon jettu jirti ilmi namaa ka dhugaan ilma namaa ta'e ka akkas jedhu jira jira obboleeyyan hin jiru jettu maaliif lakkuu garaa qabaattus habba takka garaa qabaattus humaa garaa qabaatinis intala dhalaa ta dhakaa harkaan qabne xiyyiitiin mataa keessa dhaanii mataa ishii facaasuun fudhatama eenyu bira fudhatama qabdi mee naa hima saba kan bira fudhatama qabdi kun siyaasaa ta'uu ni danda'a siyaasaan intala dhala irratti garsiistu ni jiraatti kana wanni irraa mirra keessan walchee irraa dubbachaa jirru maybe bakkitti walii qabnee dubbachaa jirru bakka sirrii ta'uu baachuu mala garuu immoo nuti yeroon kana jiru ani obboleessa kiyya sharmaarkee quuqamaa hawaasa kanaa ta'eetii miti tarii akkumaan ani saba kanaaf hojjedhetti saba kana gargaaretti maal lubbuuti jabarraa saba kanaaf wareegama kafaletti sharmaarkeen na daran kafaluu danda'a. Immoo sababaa maqaan isaa sharmaarkeetiif waan biraatti moggaasuu hin dandeenye. Tarii haalli inni keessa jiruu fi akkaataan inni keessa jiru dubbii ol baasee arraan tana obboleessi keenya biyya bulchu obboleessi keenya obboleessi keenya biyya bulchu tarii itti bilbileetii dubbiin tun sirrii miti jenneeni akka inni sirreessu godhuu danda'uu mala. Sooshaal miidiyaa irratti osoo ol baaneen fiigin wanti kun sirrii miti tajattu akkas godhuu danda'uudha mala har'a. Garuu immoo waan takka ta'e isa dhibdeefis ol baanee dubbachuu danda'u ol naqe toopijii fi maarree ol naqe warreen das mijatti hima du'a namaatti das jaa toopijii ol naqe habboon illee ol naqe naayilii abdi qopheettis ol naqe hunda ol naqe jaalle sharmaakee fakkeera kee handhuufte adeeroo hii. Anni mana kee jirra yoo carraa naa kan illee numaan fadha. Garuu nama jaalleen ol naqisiin jee dura akka isaan ol leexuun fadha. Kabajaa fi jaalaanis si gaafachuu barbaadannee. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daawwattoota fi warra jala jirtan hundumaafuu nutiin asitti nu argitan kun ilmaan keessanii obboleeyyan keessanii warra duuba gartee yaada waliin firoomsinee waan feene waliin jijjiirachuu dandeessa. Yoo dogongorrellee warra nu arrabsuu dandeessan. Sharmaakeen akkasumatti saba kanaaf yeroo dheeraa waa hojjechaa ture. Amma hiree xiqqoo takka. Sharmaakee reefurraa eegalee maqaa arrabsuu turaniin gusanii dhufee haadhaan qabanii arrabsuu turanii. Mee ati Sharmaakee yaada mataa keetii dubbadhu. No anne keenya dura dubbachuu kiyyaan jiratti mana kee namoota seenee naayilii abdi qophee faana qee namoota mana keenya seenee turu ol naqe nama waa'ee kiyyaa beeku ol naqe. Naayilii eenyu naqaa? Laal. No nama jaalleessi Sharu namni utaalee wal arrabsinaan gadiin buusa. No naani amma naani abdi qophee faana qee warra na beeku. Anaatu jee habboonee fi naahilii fi maa eenyu tooppijiillee naqe kana jee anaaf deebistee habbooneen naahilii abdi qophee naquu keetti galtoomii. Assalaamu alaikum. Waalaikum salaam. Fida habboonee bee ana baanti anaan akkas naan jechuu hin dandeessu. Okay. Sorry. Aye, ona wanti saya. Dubada. Okay, nama bira khasenu qabullo jirate ulna kibe. Isin nama naku fadu nake isin olnaka.
ammaas nama biraa naanahii eenyu naanahii okay hayyee naayilii mee haa dubbatu anne dura carraa naanna'ee fane Naayilii abdi qophee intala abdi qophee intala guutaa kanni intala jaallate. قالت لهم يعني خينا عن شارماركت لأن الدورة اللي تكوها سيد كيف دي نتي تولا خاصة ما خاصة مخانا رتي جامري خانا رتي دبيتي ولولا خنك أبني عربا خنك أبني أكرر خاصة ما بدين قدا تكو شارماركت ندرسي دوني ما مخوسني دريد عاداتي سارتي خول بي yeroo asirratti haasofnu garuu sharmarkee irratti jechuudha. Sharmarkeen akka nuuf jechuun jenereeshinii keenyaaf hangafa aartii keessaa namoota nuti kabajnu beeknu keessaa isa tokko akka aartistii achi beekteetti sagalee ta'uudha malee itti gaafatamummaa isa gaafachuun sun sirrii miti anaaf. Akkasitti haasofnu. Bakka namni galee jiru hangana fakkaata. Karaa wal namni seenuu barbaadu ni jira. Top. Kaniin barbaadu marii Oromoo wal dhageeffatti yeroo walii kanniti yaada walirraa dabarsiti wal caqasanii wal kabajan. Yaada qulqulluudhaan warri haasa'uu danda'u madarakni kana yaadnis kana banachuu hin dandeessan namni nam tokko arrabsu garuu era Oromoo irra dhaabbannee abaarra. Bittis ni Mooditara fidimee yaanne. Okay, takka Sharu isinun sadeen erga. Okay, takka gola. Tole anne an dubbachuu kiyyaan duratti nama takka barreeffama jiru eenyu namni kuni saaxil nama baastuu kajoo kun ni beektaan mee nama kana hullaqi wal bachuu feenaa maaliif jennaan mee saaxil maalii baastii baruu feenaa nu naqqaanne Hai, abo anne Mario masjida fu akati way wanne barane mali dila kanunda Ana Lida, salam alaikum. Waalaikum salam wa rahmatullahi malik nane ko dana kabare fa magi yallaltat Jirta nagee qabdaasa Oromoon dura salaamtaa ol gaafate. Bar salamta fi deebi seesin jille Gana gaan. Okay ana ma gaafiidaan qabata kafa la kamini beeta haasawni xiyo lola fakkaata lola seentiin fakkaatiin an Soomaaliya kasatiin daladhe by the way Okay. duraan dursee isiniitiin akkasitti isiniif galchuu barbaada. Wanni jiru galatoomi sagaleen haa ta'u uffateef sharma kee direedaadha. Wanni jiru qoy naanee dubbii kee wal qixxeeffadhu sharmaa kee direedaa waan jeeni naanee sharmaa kee direedaa ani leensattiin si beeka saaxil nama baastuu giseen sagalee kee dhagee rifadhee giseen si arge. Jaalleen eessa jiraata? Amma biyya biraa jiraata moo Itoophiyaa keessa jiraata? No, jaalleen Itoophiyaa jiraata saayiba kiyya Adaamaa jiraata. Oh, Adaamaa jiraata. Eessaan jiraadha? Adaamaa fi direedaan tun adda addaa isaa maantana. Namni hedduun Adaamaa fi Finfinnee fa'aa taa'eeti wanta keenya itti gaafatamaa keenya kana komachuu eegalee. Torbaan lama direedhaan jira, torbaan lama Adaamaan jira. Oh, ati aangoo guddaa qabda jechuu jaallee keenya. Akka feete fudhatu. Hayyee wanta kan siima fakkeenya tokko mee waan siimi amma waan na dhibee jira nama keenyarraa. Yoon ammaan tana fakkeenyaaf bulchaan kantiibaan kun yoon kantiibaan kun dhalataa direedhaa ta'uu baatee nama isin beektan ta'uu baatee iji zeegaa biraa ta'e. Hizbiin as gubbaa deddeemtu kun hundi qeeqaa isarratti oofan kana ni godhani.
waan tokko adda baafachuu qabna. Na dhaggeeffadhu ammallee eegaa akkana godhan kana hin godhan takkaffaa akka jiru addaan baafachuu dura. Lammaffaa gin aboo yoon inni aangoo kanarraa bu'ee aangoo biraa harkata gaafa sanillee isiniif dhumatti wallaahi wabillahi namni biraa hin qabatallee akkanatti namni hundi ni jiru. Akkanatti ni jiru. Keenyuma keenya jalluma keenya diriiruma keenya kana akkana godhachuu dhiifnee anatti mataa namni ni dogongoraan ni deebi'a gin kanuma yoo qabannee keessaanillee gorfanneera wayyuu. Naanaatu gaafii si gaafadhu. Na gaafadhu. No jaalleen gaafitiin dura anaa dubbata. Niin gaafadha. Leessi dabalatee anaa dubbata. Dura anaatu waan biraa dubbachuu fade. Laadama jaallee dubbata. Sirri jirti. No amma jaallee dura anaa fixatarraa geeffadhu. Jaallee gaafii gaafachuu duratti anaa waa dubbachuu fade. Maaliin dubbachuu fade beektaa? Yoo rabbi jee guyyaalee muraasa booda guyyaalee muraasa booda harargee guututti itti gaafatamaan harargee guutuu Kadir Juwaar ta'u ta'a arguuf jiraatan. Inni leelatu qalbii akka ta'e namni hunduu ragaa ba'ee jiraatu. Kana beekuun sirraa eegama. Anneen ni sodaate malee silaatu lama akka ta'u abdii qaba. No leelatu qalbii Oromiyaa guutuu akka ta'e ragaan kan namee jira. Abiyyuun himee jiraaf isaaf. Anneen ni beeka maaliif akka osoo hin beeku. Bulchaa maalii akka ta'u hojjetaa? Tabiraammoo. Bulchaa Tabiraammoo dhagee jaallee tabiraa sapiraayizii biraa sii qabu. Saaxilna baastu tana maqaa saaxilna baastu kana hin beeku ture. Amma maqaa isii leensatti hin beeka. Kanaaf leensaa jidduu maal akka jiru sapiraayizii agaruu teessan. Hai, leensa amma gaarte. Archina rabsina sanatti. Leensa na Needaan jeequ amman tanaati beetalleen. Sharmarke. na rabsina amma kaa'us. Mee amma tasaa fanniif mee annee kana hojiinaa ta'uu fadhe. Sharmarke ani amma No, ati amma amma wantoonni beekaa addaan amma leensa yeroo isiin na wantoonni gaafadhu jettetti anni wantoonni beekaa. Sarmaatti ogummaa kacarraa kanniif kaasaannee maali mana kan kee? Anni dubbadhaa. Sharmaakkeen hangafa kiyyaar. Anaa dubbatamu. Softiidhaan. Dhageessaniimi. Anusu? Dhageessaniimi. Anniinusa? Annee waan beeku jira. Please Kutu sumteeti. Kutusii. Naayili. Leensa akka kutusuu taate zootarra dubbataadhaaf mee. Mee uguta ka sharmaakkee please. Jaalleedhaaf carraa kanniif uguta ka muutira kaayyatti. Jaalleen Eshi dhugaadha wanni naayiliin jette guutuu dhugaadha amma wanni sharmaarkeen jeelleen guutuu dhugaadha maali wanni niin jechuudha deemu Kadir Juwaar nama gartee Au maqaan nama guddaa lafa kaayaa qaanfata waa'ee Mee uguta ka anneen haasawaa uguta ka dhaabbadhu kaasaa haasawuuti maal taate? dubbadda. akka inni nama gartee akkuma harargeettu ministeerota takka ammoo nama gartee executive power keessa inni jira nu galeeti sagalee bakka bu'aa ammas usuma bakka tana jiruutu namni sagalee mootummaa kana keessatti mootummaa amma biyya bulchu keessatti sagalee guddoo qabu. Tokko mucaa gartee amata 38 Kadir Juwaar jaamuudha mootummaa kana keessatti. Abbaan fedhe jaalateeti abbaan fedhe jibbeessi. Immoo kana jechuun inni kun harka mirgaa Abiy Ahmad. Waliin biyya tana hojjetanii waliin biyya tana milkeessanii waliin biyya tana gara Oromoo gammachiisuudhaa ta'an. Kana hoggaa jennu kaleessa yeroo gartee namni wayii du'u namni wayii daangaa irratti waa ta'u obboleettii teenya Nasihaa Ziyaadiis jechuu dandeenya. Maaliif olaantummaan seeraan hin eeggamin jechuun nama nuti gartee ni qabna jennee bakka buufanne sen
jibbuudhaa miti. Nama nuti bakka ni qabna arraan tanaas jenneetti abdannu san Qadiir Jawaarii ol namni nuti ni qabna jennee abdannu Abiyyi Ahmad. Abiyyi Ahmad waa hedduudhaan qeeqaa jirra. Waan itti qeeqaa jirru tokkoo fi ta'u. Daangaan Oromiyaa yeroo kanatti miidhamu yeroo namni kaleessa cinaaksanii namni saddeedduu maaliif yeroo Oromoon biyya bulchiti jaamutti maaliif Abiyyi akkamitti uste jennee dubban. Kun jibbaadha. Kun of jibbuudha. Kun of tuffachuudha. Kun olaantummaan seeraa akka kabajamu gaafachuu fi jajjabeessu. Ani kaniin fudhadhu akkasitti. Kabajamoo obbo Jaal Mikaa'el Guddiseensi galateeffadha. Jaallee keenya haasawaa amma akkaataa haasawaa kana sharmaarkeen akka gaariitti haasawuu ni beekaa. Ani Oromummaa nasiibaa hin harkanne hojii hin harkadhe jaallee ni beektaami. Jaallee ragaa naa bee Oromummaa ani nasiibaa hin harkanne hojii hin harkadheemi. Sharmaarkee arraa nama nama gaafa namni si wajjin jireessu cinaa dhaabbate. Ani Oromummaa kabaja dhagahi hojii hin harkadhe abbaa fedhe an Oromummaan qaba. Laylatul qadrii Oromooti bakka kana beekuu sirraa eegama. Har'aas Exactly. Mee ammaan tana sharmaarkee waa si gaafadhu. Dubbii adda si baafimeen. Olaantummaan seeraa obboleettii teenya taduute nasiyaa ziyaate. Haqni isii haa bahu olaantummaan seeraa nama isii san ajjeese olaantummaan seeraa irratti haa raawwatamu jechuun jibbaa Qadiir Jawaar mul'isuudha. Jibbaa Abiyyi Ahmad. Hayyaa maan bakka kanatti tokkoon deebisee kana. Bakka takkatti akkatti filannee maal qara'ee as gaheeti hundi keessan qaraa as gaha takkafaadha. Wanni filatanii jiru qaraatiin as gahe lammaffaa wanni jiru siimu wanni jiru nasiyaan duutii isiidha akka malee garaa nu nyaatti hiji ammallee arrabaan dhiiga namaa hin deebiftan nama arrabsitanii isa arrabsaa isa waqqasaa gabartittii baadiyyittii faa kaayyattanii waa meeqa gootanii arrabaan wanni dalagamu hin jiru sii galee saniifuu hundi keessanuu qaraatanii jirtanii sadarkaa kana rabbi isinif haa kennu. Eenyutu eenyu arrabse? Abiyyi Ahmad hiji indaam isin qeeqa aangoon isaa ol kutti isa ol kutu jirti. By the way. Eenyutu eenyu arrabse naahili? Gaddaay. TikTok kana gubbaa eenyu guyyaa takka isa baasu jira. No nuti haasoo jiraami nuti haasoo nama biraatiif ashmuurii asitti haasoo hin dhaqqabnu. Anaa fi atiitu. Hundi keessan komachuu jirtanii abbummaa fadheewu. Discuss. Assalamu alaikum obboleeyyan. Ni mareenna dhageeffatu qofa. Me jaalle guta kame manni xiyya moo keessanii wallaalee bar guta kaasoo. Hamaa mataa hojaa. Me wat qoy dhaab isunumti dhaabbadha. Assalamu alaikum. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Laal wanni ni nan jibbo walitti iyyuu nayyamoon gonkumaa. Sharmaarkeen carraa kannu sharmaarkeen haa mareechisu. Anni usme. Nin deema guta salaatu nin deema ibaadaan qabaadha. Sharmaarkeen haa mareechisu. Anne mana kee keessa jirra. Anne mana kee keessa jirra. Mana kee keessa jirra anne mana kee hin cufini. Sharmaarkeen haa mareechisu. Dhiiseetiin deema salaatatti isinitti guta kan haasoo. No, guta kadhaap waan yaa goonu ta dura waan godhuu qabnu waa'ee dhimma nasiyaa wajji wal qabatee waan barbaachisu bulchiinsi godhee jira. Muree murteessee jira. Irraa eegamu godhee jira. Maaliif amma jaalleen poolitikaal saayinsii akka gaarii baratee jira. Waa'ee dhimma isii akka gaarii irra deebisee haasa'uun jaallee keenya hin barbaachisu. Maaliif jennaan dhimmi nasiyaadha dhimma siyaasaa. Furmaata harkatee jira. Namni Qadiir Jawaar beekan maqaa kan kee ati maa kana mataa qaqqabattee deemte jiin qaraatiin as geessee itti naayima qaraatiin as geessee miti namni dhaabbatee ati Adaamaa Finfinnee keessa taa'ee si arrabsu shiitaafuu ni hiita kaan illee hidhi jiin eeno qabii hidhi jiin akkanatti maqaa kan kee waan xiqqaan qabsi badu jira. Yeesisi.
لينسا اوكي لينسا اموان عندي تناقري لورد بص لينسا امنا اوبسي ليه ساعتين يامي وريا لينسا يورب جي هذا منا تناتاتو من اوبسي ميقوتك اني أكان أدو هاي خاد ديمتا والله شرماكي تيكيت امريكا تودي سنفد هاي أما رابمي دس أجندا خبراتي أسمي أنما توادا ناقلي لينسان سيفو سجينا ما نوادا ناقلي دي سميتي أسو شوفي أنا ما وانين قمدي خيسا وان نخيس جروان أسويتي فين قمدي أما لا أني لقي فدو أتلي نبيتا سلات بتي بريدا دا وسامية فولا ولي كم نامانا خي جلت اللي لايكينا خنيتا ازي سر متكفو التاورا ايه بيتي عيدلم باتاورا شارها ايه بيتي عيدلم انك كبابا أكمي أكانت تيورا كومنتي ونساس كراسي خنينا تولي أما وان دقي سوك لا أني دقي فدو وان بيخو قب جالس وان بيخو قبو هردفتوني منا خنا خيس جرو واني بيخو قبو دمنا سيادا دمما غولا بميجرو دمما برچين سيدري دوا إيفانا رخاني وان برباچو غولو جرو خافيس ني غودا جچودا يو ربي جين سنجي بريفو رزيبي كنتيبان خيني خدري دوا قفومت أوروميا غوتو دا خديرون أما يجتو أكدو بنو نغولو جرتم مالي أوروميا داف ليلة قدري دا خدير جوار خينيا واني بيخو قبدان تناف إما نما دوي قفامتي إما نما سبا خينيا قفامتي إما نما هنداف خديرون أما قباتو خدير جوارك غارب بيخ خنا هبتشون رأي جما جالي أتفان خدير وك غارب بيت واي خدير جوار سلاتي نچالا دبچو سرائي جما توري garuu arraanta dhimma siyaaduu godhatanii dhimmoota jaalee nageeffadhu dhimmoota adda addaa namni qabu dubbachuun sun faayidaan qabu khadiiroon nama rakkateef abbaa fedheef nama waan danda'u godhuu danda'udha abbaan fedhe soo khadiiroon jiru nama sallamuu danda'u naamana asirratti garuu waan takka adda haasoo yommuu jira. Dhimma lubbuu namaa. Mee sharmaarke gaaffii si gaafadhu. Jaalle aandee. Gaaffii si gaafadhu. Ana gaafadhu gistaka gaaffii haa gaafadhu sharmaarke gistaka. Naayilii naa dubbatu. Naayilii noof kolchi naayilii noof kolchi. Yeroo atiin kun sharmaarkee Adam qabsoo وهي قبسو جبدو خيسة دبرتي أرام تناس جيسة ديبان الداد سر راوتامه وني الداد سر تاتي يرو قرتي خدير جوار بولشا جروتي سنجتشون حق أخي فالمتة خدير جوار كسي دقو غوتي إني حق أخي سام باسو داف سيجرغاري سيجرغاري miidhaa teessan akka arku gootee sagalee adda addaatiin miidhaa teessan akka bira dhaqqabu hawaasni illee taasise. Garuu san jechuun anni miidhame haqa malee hidhamte. Haqa malee yeroo ati hidhamtu ka biyya bulchaa jiru Khadiir Jowaar san immoo furmaata addalaaleeti haqa ugaa adda bare furmaata san si cinaa dhaabbataa jechuudha. San immoo lallabbii teetiin hamma ati lallabde hamma namni sii lallabe dhaga'uudhaan kuni jechuun ati maaliif akka wal fidaa jirtan naagalaan jiru. Micoon tun akkanatti sababa malee miidhamte yeroo sababa malee duute yeroo jennee gamas olaantummaan seeraa haa kabajamtu xiyyeeffannaan kennamee fi akka gartee haqni siisan argamu hatattamaan akka argamu yeroo namni lallabe maaliif akka jibbaa Khadiir Jowaar gootanii gamas dhiibdan gaafsan ati jibbaadhaa fi an haqaan dhabee jettee hoggaa poolisitti iyyitu
dhuguma haqa dhabdeetiimi akka qaamni san sii dhaga'uufiimi. Laal jaallee keenya irra deebiinsi dubbataa ati poolikaansaanti barattee xiyyaa fi kadhimina isaa miti. Kadiroon dhimma kiyya duraan quban qabu ture. Dhimma kiyya gizee dhageetti fidaa akka naabee nooji akka rakkatee akka dhugaa kiyya gizee harkatti kana siyaasa akkasuma godhu jirraa bar jaallee kiyya. Jaallee dirqama inni miidiyaa dubbachuu qaba. Waan miidhaa godhu jira. Hin qabu inni hoogganaa dirqama miidiyaa rabbii dubbachuu qaba. Jaallee dhimma kee keessa ba'uu jirta. Moo maal feetame jaallee amma laal amma jaallee amma ati kadiroo san taane anaa fi ati waliin bahuutia maaliif jennaan dhimma kee keessa ba'uu jirta jaallee maaliif jennaan jaallee bar gaafsan osoo na beeytu moo osoo beeytu hay akkamii waan akkanaa faasoita kadiroo bar osoo dhimma kee waan qabne qubaa osoo hin qabne gaafa dhagee bootti ana fida waan meeqattiin hay kadiroon bar maallee qabaatte seenaan dhaabbatu bar maal qabat abbaa fitee taate dhugarratti akka hundaawatu ragaan baanee fi gaafa adamaa waliin teenye gaafa adamaa waliin teenye gaafa adamaa taaziyaarra waliin teenye waan meeqatti atuu ragaa baatee jirtaaf duuba akkamii dhimma kanaa hojii waliif fidda jaallee rabbiin sodaattu jaallee rabbiin sodaattu rabbii suume moo oromoo fakkeeffachuu jirta jaallee rabbi akkan sodaanne har'aan likkissi harke ati rabbiin sodaattu har'aan harke maaliif jennaan dhugaa kadiroo maaliif uummata oromooti sun no jaallee fakkeessa ofiichuun gaarii miti. Mea soinu mira que Sharmarke. No, jalle akkas godhu qabda. Na amma jalle akkas hin godhu. Jalle micoontu maal fedhamte micoota namni ajjeesisee faadha amma jechuun haqasaa dhoysuudha. Abo no akkas hin jeeqa jalle. Micoontu hin tuune. Meja kadiroo jiru hin beekani adamoo. Hay kadiroo tiyootiin kadiroo waan mee godhu jira. Moo dirqama jaallee fi muka baa dawwalee muka baa fi moo uummata hundaa fi muka baa waan uummata oromoo guutuun beekne bar waan godhamu jiru uummata oromoo guutuun beekne. Godhu jira kajiru har'aas barus ni godha fuula duraafis ni godha dirqama jaallee fi muka qabu kana beekuu qabda. Jaallee. Tasgabbaa haqa osoo beeku fakkeessuun gaarii miti jaallee. Mee taragaggaa assalaamu alaikum hundi keessum taragaggaa. Mee sharu guta kadabada mee dubbitane ana amma booda fitadhe inje bara amma booda fitadhe maaliif jennaan jaalle dhugaa osoo beeku kadiroo osoo beeku khudaki anne dhugaa kadiroo osoo beeku adaamatti bar wajjaasuu inni waan inni godhe osoo beeku akkamitti kadiroo dhugaa isaa dhoyse jaalleen bakka kanaan naarse wallahi no akkasiin jeen kajaalle osoo beeytu moo waan micoontuun xiyyitiin duute namni si ajje miidirra dubbachuu qaba miidirra laal isi hasoo jirra marreen godin oromoo marreen godin kadiroon bar miidirra bee waa'ee micootanaa marreen nama rifachiisuu ni danda'a bar hin barbaachisu maaliif jennaan zamana ammaa kana yeroo ammaa kanatti miidirratti nama boochisuu fi marreen hin feessu maaliif jennaan waan barbaachisu aangoo qabannaan godhuu garsiisuudha. Sigalemi. Okay, namni si ajjeese namni si ajjeese namni si ajjeese adanga laala suni siyaasa namni si ajjeese seeraaf jaalle dhiisi osoo beeytu osoo politika no namni si ajjeese seeraaf dhalaaye seera hidhamee jira hidhaa keessa jira mana murtiin dhalaaye hidhamuu viidiyoon baasanii garsiisuu barbaachisaa. Garsiisuu barbaachisa. Akkasii midheesi waan biraa jira kana dhiisi amma nuti fidaa baata laal bulchiinsa direedhaatiif nuti fidaa baafa harramoota nuti fidaa baafa jaallee as waa hedduu osoo beektu laal waa hedduu osoo beektu ati hedduun dhagahame wallahi hedduun dhagahame jaallee galatoomi bulchiinsa direedhaa ati akka adawwii taate har'aan likkisii harke wallahi jaallee maaliif jenna adawwii dhugaati ati bakka maaliif dhugaa isaa sobeeyti adawwii dhugaati dhageeffadhu yoona haqana siyaas haqana siyaa jaalata ana siyaa isa beeyta eessa khadiroo intala oromooti wayi oromoodhaaf quuqamte Sharmarke ni dhaabdamoo tasgabboytan amma haya akkana maal jechuun jirtaati Sharmarke mee miyuutirra godhadhaa isillachuutu mucaa maal jechuun jirta Sharmarke si kabajeetiin
Si kabajeetis dhaggeeffachuu jira. Si kabajeetis dhaggeeffachuu jira. Maal jechuun jirtaati? Dhaggeeffadhu waan hin Maal jechuun jirta? Maal kibbeetu? Maal Sharmarkee. Kadiiroon akka Oromoo Waa'ee fidaa kadiroo beekuu fi waa'ee maalii osoo hin ta'in wanni haasawamu jiru asirraa. waa'ee natti yaadis taanaan waan qabu jiru. Dhaggeeffadhu sharmarkee maal akka ta'e ni beektaa? Ijoollee teenya aangoo irra jirtu warreen isaan jala deemnu nuti hunda isaanii dhiiga ilmaan